Jamal waggotaan dura kolleejjii pooliiteeknika Dirree Dhawaarraa eebbifame. Achii deebi'ee bakka jireenya isaa magaalaa jirootti qaxaramee hojjechuuf yaada waan hin qabneef beekumsa qaburratti hiriyoota isaa 3 waliin ta'uun maallaqa waa xiqqoo maatiirraa argataniin waldaa dhiyeessa meeshaalee ijaarsa manaa NRF jedhamu hundeessan. Nabiil amma durataa waldichaati. Haala jalqabbii hojii isaanii akkanatti yaadata. Waldaan keenya gurmaa'ee bara 2008 fulbana keessa karratti gulmuune meeshaa ijaarsaa daleessuudha. Maqaan isaaniis NRF Building Material and Stationery jedhama. Waldaa meeshaa daleessa meeshaa ijaarsaa irratti gurmuune makiinaa irratti illee raddaatii dalaguu liistiroolee dalaguu kana keessa dabarree maallaqa gosachuudha. Wanni guddaan hojiitti guddootti kasi galchu maallaqa guddaa qabaachuu osoo hin ta'in maallaquma xixiqqaa isa walitti qabdee hojii guddoo eegaluudhaaf karoora qabaachuudha. Karoora baafannee hojii guddootti galuudhaaf karoora sanirratti nam 3 walitti qusannee majjira himaataa dhahinee ijaaramnee achirraa kaane jechuudha. Waanuma xiqqishoo irraa kaane akkuma agarsiifannee kunis xiqqishaa kana gizee sanii meeshaa dila kananii fuudha jettee yaaddu. Waanuma xixiqqoo takka irraa gaanee sadarkaa kanarra jirra jechuudha. Sila akka yeroo sanaati haalli gurmii waan hin mijanneef abdii nama kutachiisa ture kan jiru Nabiil carraa hojii dargaggootaaf uumuu kan jiru fafakkeessuu malee qabatamaa waan tureen waladdaas nutti hime. Haa ta'u malee kaayyoo waliinii fi fedhii walfakkaataa miseensota waldichaatiin rakkoo ture cabsanii waldaa hundeeffatan. Kolleejjii Dirree Dhawaa teeknika baradhee achii baradhee gizeen bee booda hojiin hin jirtu. Namni hojii mootummaa keessa jiru immoo mindaa isaa irraa numa hiraara. Gammadeen beeku. Amma kanarra dhaabbadhee hojii dhuunfaa uummadhee guyyaatti illee qarshii 10 argatu. Ni gaa kaje'uudhaan dhiqee keessa seenne jechuudha. Yaaddoon hojii dhabummaa san hedduu nama rakkifti. Achirraa kaanee nam 3 waajjira himaataa dhahinee ijaaramne. Gizee ijaaramne immoo ji'a 9 fudhate. Obsaanii keessa dabarre yeroo sanitti himaataan ijaaramuun illee ni ulfaata. Akka ammaa kanas salphaa miti. Finfinnee dheeyiteetiiti tiin nambarii baaftaa. Hayyama daldala maqaallee raggaasisuudhaaf Finfinnee dhaquu qabda. Baasii keetiin jechuudha. Yoo baasiin kenneen waggaa 2 eeguu dandeessaa jechuudha. Kana keessa dabarree carraan sheedii nugee gizee sanitti jechuudha. Nama 20 ture sheedii bakka tana 8 ijaarame gizee san. 8 keessaa carraa 2 faran nugee kanaan kaasitti hojiitti gallee maallaqa immoo akkuma jettee maatii irraa waa xiqqoo walitti bubuufnee amanamummaadhaan nagaatii irraas maallaqa meeshaa fudhachaa gurguruudhaan yeroo dheertuu nu fudhate bakka kana ga'uudhaaf. Hojii kamiyyuu keessatti yaaddoo fi sodaan guddaan hanga gabaa wal baranitti dhaabbilee daldalaa mudatu waldaa isaaniis mudateera. Garuu abdii kutachuutu kufaatiidha waan ta'eef nu cimnee hojjennee milkaa'aa jirraa jaa Nabiil. Guyyaa dura hojii kana bannu fulbana 3 ture bara 2008 jechuudha. Birrii 7 fi shilingii gurgura. Birrii 7 fi saantima 50 jechuudha. Guyyaa guutuu xaawalee gizee sayyoonii fi waan san keessatti fuuldura kee arguu baatte hin hojjettu ni cuftaa jechuudha guyyaa lammadaa. Birrii 7 shilingii gurgurree gizee san ijoolleen rifattee turte ani immoo fuuldurri keenya if akka ta'e waan guddoon akkanatti mul'atu. Ammarrallee arrallee dhaabbadhee waggaa 10 booda gas godhuu nan danda'a jechuudha. Waan waggaa 10 booda dhufu arrara dhaabbadhee yaadutti hin jira. Akkumaan gaafa san guyyaan qarshii 7 shilingii gurguree san dhaabbadhee guyyaa irraa harketti arrara dhaabbadhee waggaa 10 booda arguu hin danda'a. Barreeffamaan lafa keenya ammaas waa hunda waan waggaa kan hojjennu barreeffamaan lafa keenya itti deema. Mannillee akkanaa miti wooma xiqqoo finnee birrii 15,000 nam 3 walitti buufne birrii 5,000 jechuun maatiirraaf walitti buufne hojii eegalle. Namni nu beeku hin jiru magaalaa kanatti immoo meeshaan ijaarsaa baay'ee namootni hojjetan kan waggaa 20-30 hojjetanii jira. Isaanii wajji karaa laalii dhuftee chaalenjii godhuun sirra jira. Kana bira ga'uudhaaf immoo hedduu hojjechuu qabda. Waggaa 2 fi cinaa birrii tokko manarraan baasu jennee didi walii gallee maallaqa osoo asirraan baasii waggaa 2 cinaa ture. Sana booda jijjiiramni dhufee jijjiiramni eega dhufee booda immoo ammaan tana magaalaa Ciroo irratti sadarkaa tokkoffaa hojjette uumaa rakkisan qabu. Hojii keessatti hammuma hojjetamu bu'aan argama. Yeroo fi humna namaattis sirnaan fayyadamnaan bu'aa buufachuun numa danda'amas dubbata dura ta'an waldaa NRF. Anaafonni hundi hojiidha. Biyyi teenya akkuma beektutti biyya amma guddina irra jirti. Everything wooma feete hojjette ati maallaqa qusattee maallaqa sirriitti maaneejii goonaan numa guddatte. Wooma feete hojjedhu
hojii san yeroo kee irra gubdee hojii jechuun yeroo ati invest irra gootudha. Namni tokko guyyaatti sa'a 8 yoo hojjetu taate sirriitti hojii isaa hojjetee jechuudha. Nam lama yoo gootee hojjetaa lama dabaltee sa'a 16 qabda jechuudha. Si malee nam 10 yoo gootee sa'a 8 10 hin dha sa'a 80 qabda jechuudha. Namni gatti wal caaluun hamma ati hojjettudha. Sa'a ati hojii irratti dabarsuudha malee gosa hojii hojjechuu miti. Waan fedhe hojjette ilmi namaa haga lafarra jirutti hojiidha bakka. Garuu wanni itti wal jaalu namni tokko yeroo sa'a 8 hojjechuu fi namni nama 100 qaxaree hojjechi sa'a 800 qabaa jechuudha. Si ol ati sa'a 8 biraa qamaate jechuun namni sa'a 100 nama 100 qabu san immoo sa'a 800 sirratti dalagaa jechuudha. Obbo 800 xixiqqeessi caalaa jechuudha. Kana wanni namni wal caalu. Waldaan NRF namoota 46f carraa hojii yeroo fi dhaabbii uume. Sirni qabiinsa herreegaa isaanis ammayyaawaa fi hojjettootaaf mindaa malee wanti biraa kan kaffalamu hin jiru jaan. Wanni inni hangara waldaa kanaatitti dhufee baradhe duraan beekumsumaa kaniin baradhe caalaa hin qabu yoo jaamee ni danda'ama. Gara waldaa kanaatti dhufee meeshaa ijaarsa manneenii kana hunda faayidaa isiitii fi bu'aa isiitii wajjin bareetiin jira bakka kana beekumsa guddaan argadde waldaa kanarra hojjetanii akka jireenya isaanii ka duraaniitis dhagee akka isaan itti hojjetanii jijjiiraman hangaanis dhagee anis akkasitti irra gahee nama hojii hin qabneef hojii uumuuf kana fuula duratti karooraan qabanis. Suuqirraa wanni bo'u hin jiru. Hojiirraa wanni maallaqa kanatti ibsee gabboo hin jiru. Namayyuu mindaa isaa fudhata, mindaa isaa seeraan fayyadama. Yoo hojii isaa hojjechuu baate irraa muramaa jechuudha. Mindaadhaan jiraanna kana wanni adda nu godhu. Yeroo ammaa waldaan isaanii guddatee investimentiitti ce'uun warshaa mismaaraa dhaabuuf qophiirra jiraachuus nutti hime. Amma guddinni nuti irra jiru sadarkaa warshaa mismaaraa dhaabuu irra geenyee jirra. Lafa investimentii kaarii 500 magaalaan Ciroo wal harkaan geessa lafa bichaatu hafe malee wanni hundi xumuramee saayitii pilaaniin harka ga'ee jira. Oromiyaa dheetangi gaddeebi'uutti eegaa jirra hayyamni jechuudha. Jaarmaa eegaluudhaaf yeroo muraasa bichaan nu hafe fulbana kana booda yoo rabbi jedhe hojiin eegallaa jechuudha. Jaarmaa warshaa mismaaraa fi G+3 achumatti fooqii ijaaruudhaaf. Ofii bu'aa buufachuu qofaas osoo hin taane qaala'insa meeshaalee ijaarsaa fi simintoo mudachaa ture keessattis gabaa tasgabbeessuuf waldaalee carraaqaa turan keessaa tokko ta'uu odeeffanne. Gabaarraa dhabamtee turte simintoon warshaan osoo hojjechaa jiru waajjirri daldalaa godina namoota salleektu godhee nama 2 magaalaa Ciroo irratti dhaleessa irratti jechuudha. Waldaa keenya filatanii yeroo sanitti dhaleessaa turre. Gabaa gizee sanitti mootummaan simintoon 700 galee ture. 700 irraa gabbuufnee gara 440tti gurguraa ture 440tti jechuudha. Gabaa tasgabbeessaa ture. Nuti ka hojjennu birrii qabanneeti miti. Namni amma birrii hin qabu jeeti hojii dhagataa yookaan suuqii guutuu barbaada mukaara guutuu barbaada. Nuti immoo akkasii miti. Nuti wanni goonu dura naggaadota gurguddaa Finfinnee jiraniif amanamna. Meeshaa isaan akka nutti ergan haala mijeessinee misteekii takka osoo hojjetin jechuudha. Amanamummaa keenya dhibbatti itti argisiisne sana booda meeshaa nutti erganii meeshaa isaanii san gurguree bu'aa jalaa buufnee deebisnaaf. Sanirra dabarreetiiti ammallee nama ijaan waliin beeknee jira naggaadota gurguddaa jechuudha. Meeshaa nutti erganii nuti birrii ni erginaaf. Ji'a tokko boodaas haa ta'u guyyaa 15 boodaas haa ta'u torbee boodaas haa ta'u akkasitti hojjenna. Yeroo gurmaa'insaa kaasee waldaan kun hanga investimentiitti ce'utti bulchiinsi magaalaa Ciroos deeggarsa taasisaa fi jiraachuu ragaa ba'u. Aarii 500 investimentiidhaaf jechuun warshaa mismaaraa irra dhaabuudhaaf magaalaa murteessitee jetti godina dabree godinni immoo Oromiyaa dabarsee Oromiyaan achirraa mirkaneessee gadi ergaa jechuudha. Kana eegaa jirra. Haguma piroosesni kun dhumatuuti malee hojii xumuramee jira. Dhagaan illee bu'ee hojiitti galuudhaaf. Bulchiinsi magaalaa Ciroo halkanii guyyaa nu cinaa jira. Osoo bulchiinsi magaalaa Ciroo nu cinaa dhaabbachuu baate wannummaan taatu takka jirtu jechuun hundi manaa maddoomti. Sheedaan karaa irratti yoo hin jiraanne hojii hin dandeessu. Haa xiqqaattaa guddattu sheedii san nu kannanii hojii keessa nu galchanii deeggarsa adda addaa nu godhanii leenjii nu kannanii
kanaan nu cinaa jiran jechuudha. Takkaaf duba deemanii hin beekan. Dargaggoota magaalaa Ciroo keessatti waldaan gurmaa'anii jiruu isaanii kaleessaa hojiin jijjiiraa jiran keessaa tokko kan ta'e dargaggoo Indaalaa Mabraatuu waliinis turtii taasifneerra. Indaalaan waldaan gurmaa'uu isaan dura hojii humnaa hojjechaa akka ture dubbata. Bara 2010tti waldaa mukaa fi sibiilaa Indaalaa fi Hannaa jedhamu hundeessuun farniichara garaagaraa hojjechuu jalqabe. Seenaa isaa kaleessaa keessatti bakka hojii barbaacha dhaqetti ati ijoolleedha hojjechuu hin dandeessu jedhamus rincicee hafuun abdii osoo muratiin manuma sanatti ogummaa barachuullee nutti hime. Dalagaan danda'u na jaanii aareen. Amma dalagaan hin jiru guyyaa biraan isheen taanaan jira. Garuu ani akkanuma miliqeeti akkana nama hedduu ture. Sa'a boodarra na arge hayi gurba maal gootaa na jedhe. Dalagaa dalaguu hin jiru. Achiin booda appreciate naa godhee dalagaa san fidheeti dalagaa kana na barsiise. Nama wajjin qunnamaa dalagaa hin tuffadhu. Dalagaa waan argeessaniin dalagadha. Kanaa maali jechi waan dalagaa fichaa ta'u. Maaliif onnee keessa jiraadha dalagaan. Annin fedha taa'urraa bilaash biyyeen dalaguu na wayyaa malee yoon ta'an sammuu kiyyanii jeqama. Maallaqni hojii hojjechuuf nama gargaara. Garuu immoo maallaqa argachuuf ogummaa qabaniin carraaquun murteessaadha. Gizee dalagaa kanaan jalqabu ani maallaqa uumaan qabu. Nam tokko garuu ogummaa waan qabu waan beekuuf hojii kana naa jalqabii naa dalagii naa jee beerri 17,000 na kenna. Ulaa manaati naa kenni naa dalagii na jee mana nama keessa hin jiraadha. Akkam na tola jennan bakka waan barbaadu si deeggara. Naa dalagii akkaafuma goote naa dalagii naa jeen maashina xiqqoo tokko ni jirti aggaagisiifni ni jirti guyyaa tokko ni baasa. 1,000 fi 500 bite. Waan biraa namarraa kadhadhaatiin waan san fixe. Gizeen fixu nama hojii kabira dhufe. Amma allaqaan qabu. Dalagaa arganii baay'ee isaan mijatee dalagaa biraa na kenna. Akkana gizeen jiru dalagaa kana keessa seenne. Malee ani kishaa keessaa waan akkan qabu ogummaan qaba. Baay'ee das kana jiru ogummaan qaba. Malee kishaa keessaa ogummaan qabu. Achirra jalqabeeti gizeen dalagu maallaqa argachuu gizeen dimu. Himaataa dhufneeti gizee gurgurumsinu wanni keenya kaapitaalli keenya kun 20. Yeroo isaaniitti qabu. Achirraan kaanee asirra geennee jechuudha. Meeshaalee biiroo fi manaa garaagaraa qulqullina isaa eeguun hojjechuu keenyaan maamiltoota hedduu horannees jaa Indaalaan. Kan akka kontirool, kan akka qumsaaxinii, kan akka siree ni daleena. Waan biroo hunda daleena. Biroo keessaaf waan argamu hunda ni tolchina. Waan sibiilaallee kan sibiilaa mana hulaa mana ni tolchina. Foddaa ni tolchina. Hulaa karra guddaa kan tolchina. Waanuma sibiilaa fi mukaa ta'ee ni tolchina jechuudha. Hojii jechuun akka daa'imaati. Daa'imaa keetiif akka yeroo kennitu hojii keetillee yeroo kennu qabdu jeetee amana. Dalagaan dalaydee naamusaa yoon qaban gaarii miti. Waan dubbattee sanii gochaadhaan agarsiisuu baattu rakkoodha. An dalagaaf naaf namni yoo gizee meeshaa tokko na'aa jechuudha. Sammuu kiyya bizinata. Maaliif akkam godhee waan san agarsiisuu qaba. San gizee agarsiisu boqonnaa argata. Amma namni baree jira. Amma maamila hedduu qabna. Maamilli har'aa deemee boruu nama 2 fi 3 qabatee dhufa. Maamilli keenya baay'ataa deema jechuudha. Ammaaf gaariidhaan. Waldaan Indaalaa fi Hannaa dargaggoota hojii dhabeeyyiif carraa hojii uumuun ogummaas akka baratan taasisaa jira. Nama 2 turree amma nu jala hanga nama 10 jira. Kana hunda numarraa argata jechuudha. Carraa nama 10 uumuun hanga kiyya baay'ee dasna jedha.
bisa naafillee baay'ee dha namni gizee naa hojii dalagu namni dalagaa dhabe dalagaa gizee argatu. Jarri na bira dalagu hedduu gizee odoo agarsiiste asuma baratanii na bira dhufanii ogummaa sun baratanii xiqqoorraa kaanii hanga ogummaa qabatan hanga kana oomishan asumatti osoo hin beekin dhufanii kanaan sammuu kiyya adda sana jaa. Hojii dhabaa ta'uun rakkisaadha. Waa hundaafuu gizee dalagaa dalayiituuf gizee dalagaan dalayne garaagarummaa guddaa jira. Gizee dalagaan dalayne waa meeqa si'aatti sammuunis waa meeqa dalagaa dhabuu jechuun waa meeqa jechuudha. Amma fakkeenya dalagaa dalaguudhaaf yeroo hunda biizii gizee taate bareedaadha. Egaan as dhufe muuxannoo guddaan argadhe. Maal fa'aati? Anammaa peentiin qalaman dibaa. Muuxannoon asirraa argadhe kanaan deebi'ee akkuma isaanii kanatti muuxannoo gaariidhaan waldaa kanaan ijaaramee anis mana mukaa kana banachuu barbaade. Akka waldaattis kaapitaala xiqqaan hojii jalqabanii milkaa'ee fi gara indaastiriitti ce'uuf karoora qabu. Gizee gajjattu waan hunda baratte jechuudha. Aan hojiin toffa kaa'umsa kiyyaallee waa hedduu jira amma lappiin galataa ga'u yoo xiqqoo jenne hanga kun 600 qabna jechuudha kaapitaalli keenyaas ga'ee jira. Karoorri keenya amma gara industirii ce'u. Godina Harargee Lixaatti dargaggoota hojii dhabeeyyii 40,000 fi 398 bara 2013 keessa waldaalee 4,999 gurmeessuun hojiitti galchuu kan himan itti gaafatamaa waajjira misooma intarpiraayizii fi indaastirii godina Harargee Lixaa obbo Pheexroos Indiriyaas himan. Keessattuu carraa hojii dhaabbiitiin intarpiraayizoota baay'ee hojii galchinee jirra. Toora parsantii 96 kana carraa hojii dhaabbiitiin nama 40,000 ol carraa hojii dhaabbiitiin kan hojiitti galchine ta'uu isaati. Waldaaleen buleeyyiin hojii keessa jiran akka milkaa'aniif keessattuu warreen gara investimentiitti ce'uu danda'an ceesisuu fi kanneen gara indaastiriitti guddachuu malaniifis deeggarsa iddoo hojii fi kan biroo taasisaa jirra jedhan. Hojii hojjetan keessatti sadarkeessinee akka gara guddattuu giddugaleessaatti akka ce'an intarpiraayizoonni kun akka ce'an hojiin hojjetame hojii bal'aadha. Intarpiraayizoota gara industiriitti ce'uuf deeman kana yaa'u deeggarsi garaagaraa godhamaafii jira. Isaan keessaa tokko Indaalaa fi Hannaan fakkeenyaaf iddoo oomishaa fi gurgurtaa kilaastara himaaxaa bara darbee xumurame keessatti akka galan taasifnee deeggarsi godhamaafii jira. NRF fi Nabiil Faanis wal qabatee yaa'u adeemsa keessa jiranii isaan kanas ammas qaama dhimmi ilaalu wajjin ceesifnee gara investimentiitti akka ce'an taasifnee isaan kunis gara abbaa qabeenyaatti akka ce'an deeggarsa barbaachisu hunda godhuudhaaf nus akka waajjira keenyatti qophii qabna. Kanaaf haalli jiru gaariidha. Intarpiraayizoonni biraatis akkaatuma isaanii kanatti warri ce'uudhaaf hojii keessa jiran kan nama jajjabeessu akka jiran kaasuun barbaada. Muuxannoon dargaggoota kanneenii dargaggoota biroo carraa hojii naannoo isaanii jiran osoo hin ilaalin hojii dhabdummaa leellisaniif fakkeenya guddaa yookaan muuxannoo gaarii ta'a jennee waayyaanneef kan isiniif dhiyeessaa turre kanumaan gaammaatti hordoftanidha. Horaa bulaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya dargaggoota kanarraa kan baratamu carraa hojii naannoo keenya jiru bal'annee yoo hojjenne qabeenya horachuun akka danda'amu namoota biroos fayyaduun akka danda'amu of fayyaduun akka danda'amudha. Dargaggoota kanarraa kan baratamu kanaadha. Qophiin dargaggoota keenya akkuma itti fufetti jira. Amma immoo dargaggeessa bu'aa bayii jireenya keessatti isa mudate tokko carraatti jijjiiruudhaan kalaqa irratti kan fuulleeffatudha. Dargaggeessi kun eessatti maal kalaqeessa jedhuuf guutummaa qophii keenyaa yoo daawwattan waan irraa baratamu hedduu kan qabudha. Turtiin keessan ammas nu waliin haa ta'u.